salphadhee nafu kana ana qofaa miti kara Somaalee kanallee argee jira bakka hedduu masii dhufe yoo tina hayyamti anta akkanaatitti suuraa ofiin ergiti umrii ofii hunda na himti suuraa ofiin ergaa babbareedduun tun maashaallah akkasii taa'uu dhabnee taa'uu jirra inni lama sadii afur nutti himaa gooye naaf kakattee yoo an durba hin ta'in guyyama san dhiista naariita mana keeti naan jettee subhanallah carraa dubartii ni qaba dubartoonni akka roonni jaalatti waan kanaan beeku ayyuu viidiyoo kan dhagayaa jiraatti har'a booda viidiyoo waraabu kun kadhumaa isin jechaa jira sargii atantamaa godhee takkaa miti dubartii sadii guyyaa takkitti keessatti veeloo itti uffise cidha ajaa'ibaa jechaa akka duraa san harka shan caaluun fedhu nam dhufee fedhu hafe maaliif nama karaa gubbarraa walitti qabu sargii ajaa'ibaa godhee guyyaa takka keessatti dubartii sadii waan hin fuudhin kijibaanan jedhan dhiira miti kijibaanan jedhan dhiireetti na waamin torbee takka osoo hin turiyyoo an sargii ajaa'ibaa godhee sitti mul'ise an namaa miti salphadhee nafu kana ana qofaa miti kara Somaalee kanallee argee jira bakka hedduu guyyaa takkatti dubartii afur ni fuudhan sargii godhanii an takka duruu ni qabaa mire afran tiyya guuttachuuf dubartii sadii guyyaa takka keessa jedhan godha safara kiyya akkan kaloofne maqaa kiyya akkan dhoofne siin jedha silaa lubbuun mi jirta ni beeka. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan Saidii fi Ayyuun wal fuudhuu isaanii dhageessanii jirtu. Garuu adda bahuu isaanii yoo dhageessanii jirtu yoo dhaga'uu baatanillee dhagaa. Namoonni baay'een akka dhageessan abdii qaba. Said kalee viidiyoo gadhiisee ture. Viidiyoo inni gadhiise san keessa maaltu jira? Mujayyoonni moorii hattee dhugumaan hattee gara Yaman deebite kan jedhullee bal'inaan waliin ilaalla. Sumayyaan waliin jiranii kan jedhullee gaggabaabsee isinitti hima. Baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama video like godhaa yaada video irraa isinitti mul'ate commenti jalatti barreessaa video ilaalle walitti deebina. Silaa eega jechatiin takkaa gabbaa'uun isin oolin alhamdulillah Sumayyaan haa galatoomtu guutuullee gad hin baasne jechuudha. Kanaaf kana hunda kan goote ejjetii baaste mizeelee hin qabnu jennee turre mizeeleen sun waan mul'atu hin barbaadiniif akkas goonetiin bakka jarri jijjiirra qofa gadhiisne silaa miimoorii kan fudhatte Sumayyaa bira geeste Sumayyaanis ejjetii gabbaaste jechuudha mizeelee jirtu alhamdulillah galatoomtu fuula isaanii mul'isu. Mucayyoon tun aarii isinirraa qabdu hin beeku garuu ni seenofti booda waan hin taane murteeste anillee waan hin taane murteessa. Waan isii godhan beeka dubartii isaa taatu karaa irraa kafaluun irrumaa kafalaa. Anka jeu barbaruma kam keessa jirran jaabar bara ammuma wal fuudha ammuma wal hiika ammuma wal jaalata ammuma wal fuudha ajaa'ibuma bar dhugaa rabbi amma meetu maal godhuuf ni moorii hatti dubartii irratti tarkaanfiin fudhatu maali wanni Oromoon jettu suni soba beeka amma akkas hin jirru amma dubartiitu dhiira ta'eeji dhugaa rabbi isiin tama irraa kafalan irraa kafali mucayyoo amma ni moorii hatti san Said irraa kafaluu qabda dhugaa irraa isima fuudhiyyoo feete isuma deebii haadha manaa kee godhadhuyyuu meeshaa manaa akkas jalaan immoo akkas inshallah waa hundaafu isinis akkanatti aarree isin soobne mizeen hin jiru maali jennee garuu ni jira waan mul'atu hin barbaadiniif akkas goone bareetti qollu sobde malee dabarsine turre viidiyoolee guutuu gadi hin dhiifamne waluma keessa kan lallaaqame guutuu gannuu dhiis itaan sun ejjitii biraatu kan duras mana dhuftee maatii kennas gaggaafataa turte seen nama akkana ture jedhaatiin haasayaa jirti Sumayyaatti simaa jirti akka waan Sumayyaan hin beekne Aisin najibituuf hin beeku waan kanaaf hin beeku. Sumayyaan jabduudha dhugaa afaanitti dhoowwaa turte. Hedduu jaaladhaa jaartii tiyyaa hedduu kabajaa haadha ilmaan tiyyaa. Maaliif an osoo Sumayyaa hin fuudhin dura dubartii 10 ol qormaateen laalee keessaa filadhee Sumayyaa fuudhee jechuudha. Akkuma isin Sumayyaan dhugaa sirrii qaba gargar qaba maali jettan YouTube irratti ilaaltanii jirtan jechuudha. Akkuma mucayyoon salaam sun jettetti Rabbi salaam akka wanti hin jenneef abaarsa. Salaamaa isin baasin. Dubartoonni Saidin ni jaalatanii sirii ofirraa qabaa ni booyanii fi seenaa isaa ganda keessaa qoradhee dhufee gandarra. Said garuu uummata kan si gaafadha salaam kalee akka isin jaa jirtutti Saidoon sirii ofirraa qabaa shamara bakka hinnu malaataa kana maaliif akkanatti shamara jala maal qaba jechuun waan akka siyaasaa turte garuu dhugumaan sirii ofirraa qabdaati abbootuun aadmaleedha dhugaa rabbi aadmaleedha silaa waan akkasii akkamittiin jechuun piraankillee yoo taate akkasumallee qoosalleef yoo taate miidiyaa irratti namni keenya waanuma xiqqoo qabatee fiiga hundaanuu garabbi Oromoo sirraan baasin Said sirii qaba jettee Oromoon si xulun akkanuma si sodaadheeyyi. Arama sirin an siro ma tun qabu
dubartiin takka takka dhiiroo itti kalooftu an bareedee osoo hin ta'in mallaqa yookaan qabeenya qabaadhee osoo hin ta'in yeroo an barata irraayyuu ta'ee kaaseetirraa dubartiin takka takka akkanatti ka ofiisi jaalatu ni jirti. Jaalala yeroo san xalayaa fa'aa tolchee barreessaa abaaboo jaalalaa fa'aa wantiin godhaa. Jaalala tolchite jechuun walumaa galatti dhiira saniif naa barreessiif jettee bakka isii bu'ee barreessiif itti kenne mucaa san dhiistee na jaalachuu eegalti. Yoo isiin dubartiin sun jaalallee mucaa akkasii jaalatteetiin dhaqiitii naa gaafadhu jettee haasa'an yookaan immoo dhiirri tokko saayibni kiyya dhaqii mucoota na jaaladhee na gaafadhu naan jedheen ergee waan janajjanuuf isa dhiistee na jaalachuu eegalti. Amala kana qabu waan kanaan beekuun. Diqqoo turanit maraadhee ta uffata hunda karaa gubbatti ofirraa ciccirtee qullaa akka dhalattee dhaabatte. Viidiyoo isiin ufii dime. Asii wajji jiraadhu malee ati na fuutu malee hin barbaadu. Kan hayyuu caalaa maraatu jira jechuudha. Hayyuun sun miidhuu deeme hedduutu jira jechuudha. Yoo san yuutuubiin dareenuu kaamee irratti sin baasnu. Alhamdulillah carraa dubartootaan qaba waan kanaan beekuun na jaalatanii xiqqoo turraan boo'uu ni eegalan. Shoo ammallee siyaa jaalatu. Carraa akkanaa ni qaba. Kuni kennaadha. Akkasumas yookaan bareedee yookaan waan biraate yookaan qabeenya qabaadhiti miti. Waan rabbi sin jaalachiisuuf rabbi beeka. Ammas dubartiin takka takka eeguma barnoota iyyuu dhaabee dalagaa adda addaatu dalaguu eegaleen booda mana faalaalanii mana farrashee fa'aa jiraachuu jaaladha. Tasa yoo mana kiyya faalaalanii jiraatan xiqqoo turraan na fuutu malee jedhanii u'uu jedhan jechuudha. Biyya keessattis asitti illee jechuudha. Qabeenya irraa naftu dubartiin tun laalaa bultii qabuuf haa fakkaataa hin fafarrashaa hin babbareechaa waa hunda guutaa jechuudha gaalee yoo guutuu argan yoo na laalan namni kun nama bultiif ta'u namni kun nama mas'uulummaa fudhatuu danda'u. Dubartiin duraanuu ta nama waa qabuuti Oromootu dur fixe gaa'e an kajee barna mucaa tokkotu maal jeesete namni waa qabu nama malaaxaa namni konkolaataa qabu nama malaaxaa namni mana qabu fooqii qabu biillaa qabu nama malaaxaa ka xiyyaara oofu nama malaaxaa ka shamara 10 meeqa fuudhu ka shamara 100 meeqa fuudhu nama malaaxaa yaa waaqa koo yoo kaa'u nama laaxessi yoo kaa'u qabeenya natti kenne je mucaan tokko dugara fi baay'ee na kolfisiise hundumaafuu shamara kenna nama ofirraa laala nama ofirraa laala yeroo heerumtan jechuudha nama bifa laaltanii nama jalan fiiginaati. Kanaaf Said dhugaa siin malti sitti xiqqaattiyyuu heddummeeffadhu ammallee nama akka fedhii isaanii waan ta'eef jecha na jaalatanii nan raamuratan. Dhalaa anarratti siirii hunda dalagdee jira jechuudha. Wallahi na amantanii na amanuu gaafa biyya waliin akkaan biyya hin baane qabeenya isiin ni qabdi waan barbaadde na sii godha mana qabu suuqa qabu mana nyaataa qabu makiinaa qabu guutuu maqaa keetiin godha. Na dhiistee biyya kana bakka takkaan deemtu ati na fuutee ilmaan nan raadhachuu qofa. Waan birrii maanguddoo ittiin argitu guutuu na sii kafartanaan jettee hunda jira. Siiriin irratti dareedee akkaan xayyaaran biyyaan baay'ee na goote baaran biyya irraa gahee jira jechuudha. Akira quraan ofirra qaraasee ofirraa kaasee paaspoortii keessanuu iqaamaa dalasiisetti xayyaara socho'uu eegale jechuudha. Malee xayyaaraan deemuu hin danda'u jechuudha. Narrattuu daleessite jechuudha. Maal jechuu? Ofirra beekee achiin booda of eegaa jechuudha. Akka arge dubartiin kalaa'us asii asirraa hir'isuu eegale jechuudha. Baadaan buute kunoo. Maal jedha akkanuma kanaaf yoo namni isin ergu namaa hin jana alhamdulillah xiqqoo arrabanii qabaa dubartoota haasa'aa hin sodaadhu sodaate kan qabu waan gaafachuu barbaadu gaafadha. Kanaaf nasiiba jechuudha wanti hundi jechuudha. Akkasii kanaaf dhugaadha nasiiba. Mucayyoon maaliif kana hundi isin haasa'ee kan jettan taate duuba deebi'ee mucayyoon waan achirratti haasofti sumayyatti himtu dhageettanii jirtan. Waa'ee isaa seenaa isaa qoradhee dubartoonni duraanis akkasitti maraattee karaa gubbatti boottee maali jedhaa haasa'aa turte. Sun hunduu sirriidha waan kijibaati miti namni qaaman na beekus namni naannoos na beekus ni jira. Sababni akkas ta'aniifis kan beeku ni jira jechuudha. Kun nasiibu malee akkuma isin jettan an siirii godhadhee yookaan dubartii irra siirii godheeti miti wanti kun shirkiidha. Godhamuuf hin gorfamu waan faayidaa qabu miti jechuudha. Dhugaa teessiif haa baasu Said koo dhugaa baay'ee nama mararta viidiyoo har'a garuu akka tokko waraabde hundumaaf wanni hundi akkuma inni jedhe nasiiba shamarri si jaallatuun dhiirri shamara jaallatuun nasiiba jaalala rabbitu namaaf kenna ammallee siif haa dabaluma siin jenna waan biraa maal siin jenna ree hammaati fuudhuu barbaadduutti hundaaf haadha ilmaan keetii isa jabeeffadhu siin jenna silaa bultii keessetu beeka kun yaaduma keenya yaada dhuunfaati akkasii inni siirii jedhamu kun sila jechuun anamma sodaadhee dhugaa maaliif yoo jette namni edaan akka namni jaallatulleef siirii nama dalaga jechuudha ajaa'iba bar mee ajaa'iba yoo xiqqaate sumayyaa ajaa'ibatti harka dachaa bareedumsaan caaltu ta'aa hundaan caaltu dubartii hedduu argadhee jira jechuudha akkama ajaa'iba babbareedu sana garuu sunniin akka bultiif naan taane qoradhee laalee beekaa jechuudha
bareeddeef qofa bultiin taatisi miti. Tamtu haadha ilmaanii ta'uu danda'a. Ammallee sumayyuma jabeeffadhu Saayid dhugaa sumayyuma jabeeffadhu jechuudha maaliif tabultiif sii taatu fi haadhuma ilmaan kee. Ammallee sumayyuma jabeeffadhu Saayid dhugaa hanka jiru bar shamara kudhan guutuu maal goota qooyi namni immoo takkaa'uu dhabee jechuudha rakkataa jira makaddaa waliin rakkatu jira jechuudha halkanii guyyaa ati garuu shamara kudhanii gangalchaa bula jechuu jirta kunoo dhugaa baay'ee nama dhibaa hundaafuu wanni hundi nasiiba akkuma ati jette namni si jaallatuun ati nama jaallatullee jaalala namaa siif kennuun suni nasiiba hundaafuu gaasitti haa toluma siin jenna dabalataa mucayyoon nimoorii hattee gara yaman dhatte salaam sun qabamuu qabdi dhugaa isii sanirratti tarkaanfii fudhatuu qabda Saayid dhugumatti akkanatti hin dhiisin jechuudha maaliif namni bultii isii tatte ayyuu walii si diigalleen isii ta'uu sirritti yaada isiitii fi akkaataan isii nimoorii itti hatte sanirraa ni hubatama jechuudha sirritti hubatama jechuudha kanaaf immoo nama firaa ofirraa eegaa warri janiif kanaaf ilaala hattuun bar alaa hin dhuftu dhugaa rabbii hattuun tun eessaa dhufti beektanii manuma keessaa sitti gadi kaate hattuun hin argamne illee qabamuu hin dandeenya tapha mana keessaa sanii jechuudha kanaafuu mucayyoo suni qabamuu qabdi sumayyaa fi Saayid addaan bayammoo haa'u wanni namni odeessu maali kan jedhu soba sun guutumattu Saayidii fi sumayyaan addaan ba'uullee fi ta'an rabbi addaan baasanii haasidatu waan akkasii odeessa daawwattootaaf kabajamtoota kana fakkaata gaarii akshinii har'aa isiniif qabadhee dhufee akkasinitti tolu abdiin qaba kaawraa biratallee abdii qaba jechuudha daawwattoota kiyya maarree chaanaala kennaaf namoonni haaraa taata subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaa viidiyoo laayikii godhuu hin dagatinaa na fayyada daawwattoota kiyya laayikii godhuu na jajjabeessa jechuudha akkasumallee komentii viidiyoo irraa waan isin mul'ate komentii jalannaa barreessuu hin dagatinaa viidiyoo sheer waliif godhaa qophiin keenya kanarraa asumarratti goolabamaa qophii itti aanuun hamma walitti deebinutti baay baay.